Keessatti artistoonni bakka lamatti wal qoodanii jiranii ani waan sana sirriitti waan quba qabutu jira. Warra baala gizee jedhuu fi warra immoo artistootuma callisee sabaaf dhaabbatutu jira. Kana keessatti fedhii adda addaa jira. Namni walitti bu'uun waliin dorgomuun hin jiraan. Yeroo baay'ee warra artistii ta'a kun sirbas faas wal jalaa fuudhuu fi sana fayyini amma kana gidduutti mucayyoon kun waan gaagaamte natti fakkaataani. Isa karaatti dhabamsiisa yeroo dhabanii jaartii isaa ajjeesisanii isa takka godhe jechuudhaanis wanti kun ta'uu hin mala. Waan tokko jala mureessinitti biyya sana keessatti har'a qeesiin waraana mataa ofii qaba. Paastarii waraana mataa ofii qaba. Atileetiin Fayyisaa Lalisaa fa'aa waraana mataa ofii qabu. Namni hundinuu waraana mataa ofii qaba. Rabbumti haa eegu namoota lubbuudhaan jiranii fedhii irratti wannoo ta'ee fi namni wal fixuuf sichi walitti deema. Sheekonni waardiyyaa mataa ofii qabu shugguxii hidhatan namni hundinuu kana keessatti namoota kana Rabbi haa eegu jennee akkasitti nuti du'aayii goonaa fi garuu fedhii adda addaatiin warra Habashaan komatinaa. Acaaluu kan manaa baasee ajjeesisee Laamroot Kamaalii warra Habashaa yoo jenne fakkeessuu ta'a kan daadhii kalaan kan ajjeese Oromoodha. Hundumtuu acee manaa baasee kan ajjeese Oromoodha. Mucayyoo kanas amma kanumta ajjeese takka turree waan nageenyuudha. Oromoodhuma jechuudha. Kanumaa fi nagaan naa tura. Kanuma jechuu barbaadeeti. Dhiira tokko nama si fuudhu faana diidatti yeroo baay'ee amala walii beekuun amala waliin jiraachuun si galee. Keenya yoo ishas dhungattee waan gaarii nagaetta taana sun jimfidu si galee akka kanaadha jechuudha. Haadha manaa kee gammachiista haadha manaa kee inni ilaalta hin gaafattaan bashannansiista. Ma hundumaa baasnee dubbannaare waa baay'ee nyaabeeki. Henna keenya kana dura yuutuu isheen lubbuutiin jirtu waa baay'ee jira. Waa baay'ee baasaa. Dhiirri dubartii miidhuurra dubartiin dhiira miite dhiirri miidhamuudha wayya. Hin dandamata dhiirri si galee. Garuu dubartiin takkaa cabde taanaan deebiteen sanaaf inni isheen ofiite utuun dubbatiin mana kooti jireenya kooti takkaatti seenaa irratti nafi. Meeqa gubanne meeqa harree dandeenya? Meeqa harree meeqa gubanne dandeenya? Amma dhugaa mucatti kanaan baattanii yaaddu? Yaaddu si. Qabdanii fira du'e. Hundi keessanuu bo'aati Waaqayyo. Dhugaan Oromoo tokko dhugaan kichuu tokko gaafa badu dhugaan Oromoo tasuma bahee sin beeku argamee sin beeku. Gaddisiisa baay'ee tokko dhugaa Rabbi waan ta'e na keessaa cabe si galee ani gaafa na ga'u I don't know naannoo sa'aatii tokko sa'aatii lama hin amanne si galee dura adda keessa lamatti taaba'u Hola, haa godhe baaddamu. Bakka baay'ee miti lubbuun ishee darbee miti. Dhaabadhaa fi dhugaa isheef dhaabadhu amma danda'e. Bira dhaabadhu. Ajandaa argatame. Ajamaa irratti ajandaan barbaadamu tokko iyyuu hin jiru. Si galee. Lubbuun qulqulluu tokko gaafa badu kan suni badeeni qabatte dhugaa jiru. Maal jarri kun nama mazoe. Riyaa qaba inni beeki. Abbaa manaan ishee riyaa qaba isheen riyaa qabdi. Isheen akkamitti akka isheen beekaa riyaan isaa Andu'aalem nama akkamii akka ta'e namoonni baay'een
beeku si galee dhugaan bakka jirtu beeka namni. Asii albaatee fi namni gochuu danda'u. Niitoorkiin koo sirrii miti fakkaata. Fuula koo naqabee gadhiisa. Amantaa kan kadhadhaa. Dhugaa Rabbi. Ganaa waa baay'ee du'a irratti du'a dabalamaa jira si galee. Ta'uu abaarsi kun immoo Oromoo irra qofadha jira haa ta'u aydoon naan galuudha. Kan duutisaa dhokatu Oromoo utuu haati abbaan ilaalu kan rasaasni keessa ba'u Oromoo kan irraanfatamu Oromoo dhugaan isaan hin gubanneemnu. Yoo dubbanne karaa dubbannu qabnu yoo dubbanne dhugaa ta'ee xinnoo mashee qabattee dhuftee asitti ummata keetti booda obboleettii keessee dhuftuuf obboleettii yoo dubbatte situ jibbama situ abaarama situ arrabsama si galee. Niitoorkiin koo sirrii miti ummata. Biyyeef safuudha. Dhugaa Waaqayyoo biyyeef safuudha. Warra akkatti ilaallu meeqa utuu ilaallu dhabne si galee dhugaasaas dhabne lubbuusaas dhabne. Dhabnuu san lakkoofsaan ilaalamu miti sitti ni. Moodel seenaan kamii? Injirtaas jala. Moodel seenaa abaaboo naa kenni. Taap godhaa daasi. Injirti moodel seenaa laalaati natti himaa. Yoo jiraatte abaaboo naa kenni. Moodel seenaa Abeta. As jalan jirtutu jiraatteen seenti. As jalan jirtu. As jalan jirtu. Jirtu namoonni isheetti dhiyoo taatan idduu kana softanii jirtan jirtu as jala. Ijoolleen keenya. Yookaan immoo itti dhiyaattanii warri ni beektan ni jirtu. Niitoorkiinis na qabaara namas na argisiisaan jiru. Injirtu as jala injirtu itti dhiyeenyaan qananii namni beektan. Namni mana isheetti deemtanii ishee gaafattan.
model seenaaf share naa godhaash model naa godhaa ayyee share naaf godhaa naaf ishiif warri beektan share godhaa akka isheen dhufte na argisiisa amman dubbata maaliif wanti sodaatamu tokko hin jiru si gale lubbuu lama sadii namni qabu hin jiru lubda waan sodaattu dhugaa dubbattee duute yoo duute maa inni rakkoon model seenaa fi Canada amman sodaatu ijaaf ijatti timte gara beektaa ba'u duuti Oromoo kan naman gumne hin jiru kan ishii kana adda baqa raata adda Saati artistoonni bakka lamatti wal qoodanii jiranii ani waan sana sirriitti waan quba qabutu jira warra baala gizee jedhuu fi warra immoo artistootuma callisee sabaaf dhaabbatutu jira kana keessatti fedhii adda addaa jira namni walitti bu'uun waliin dorgomuun hin jiraan yeroo baay'ee warra artistii ta'a kun sirbas faas wal jalaa fuudhuu fi sana fayyini amma kana gidduutti mucayyoon kun waan gaagaamte natti fakkaataani isa karaatti dhabamsiisa yeroo dhabanii jaartii isaa ajjeesisanii isa takka godhe jechuudhaanis wanti kun ta'uu hin mala waan tokko jala mureessinitti biyya sana keessatti har'a qeesiin waraana mataa ofii qaba paastarii waraana mataa ofii qaba atileetiin Fayyisaa Lalisaa fa'aa waraana mataa ofii qabu namni hundinuu waraana mataa ofii qaba rabbumti haa eeguu namoota lubbuudhaan jiranii fedhii irratti wannoo ta'ee fi namni wal fixuuf sichi walitti deema sheekonni waardiyyaa mataa ofii qabu shugguxiidha namni hundinuu kana keessatti namoota kana rabbi haa eeguu jennee akkasitti nuti du'aayii goonaa fi garuu fedhii adda addaatiin warra Habashaan komatinaa Acaaluu kan manaa baasee ajjeesisee Laamroot Kamaalii warra Habashaa yoo jenne fakkeessuu ta'a kan daadhii kalaan kan ajjeese Oromoodha hundumtuu acee manaa baasee kan ajjeese Oromoodha mucayyoo kanas amma kanumta ajjeese takka turree waan nageenyuudha Oromoodhuma jechuudha kanumaa fi nagaan naa tura kanuma jechuu barbaadeeti.